Aanaa Boosatitti buufanni fayyaa Olancitii tajaajila fayyaa si'ataa fi dhaqqabamaa taasisuudhaan raawwii olaanaa galmeesseen buufataalee fayyaa aanicha jala jiran biroofis muuxannoo qoodee jira. Obbo Obsaa Abaataa bulchaa itti aanaa Boosati keellaan fayyaa waliigalaa Dongoree Furdaa bajata aanaatiin birrii miiliyoona 20.3 hojjetamee jedhan. Kanaanis gandoonni 5 keellaa kanarraa fayyadamoo ta'aa jiraachuu ibsanii jiru. Keellaan kun baajata aanaatiin kan hojjetame yeroo ta'u, pirojektiin kun yeroo hojjetamu qarshii naannoo miliyoona 20.3 kan hojjetame jechuudha. Kana jechuun hawaasni keenya rakkoon hawaasa keenyaa fi kenna tajaajilaatiin wal qabatee maaliin ijoon kan jedhuudhaan itti yaaduudhaan kan hojjetame waan ta'eef yeroo ammaa kana hawaasni akka naannoo kanaatitti ganda 5 irraa fayyadamaa kan jiru ta'uu isaati. Obbo Dassaaleny Gammachuutti gaafatamaa itti aanaa waajjira fayyaa godina Shawaa Bahaati. Aanaan Boosat rakkoo nageenyaa hamaa keessa taa'ee hojii fayyaa muuxannoo gaarii ta'e kan aanaalee biroofis fakkeenya ta'uu danda'u hojjechaa jiraachuu ibsanii jiru. Aanaan kun akka godinaattis hin beekna rakkoo nageenya hamaa yeroo adda addaa qoruu keessa taa'ee hojiilee tarsiimoo mootummaa baay'ee isaa milkeessuu danda'eera jechaadha. Kanarraa wanti baratamu aanaaleen keenya kaanillee kanarraa kan baratan kutannaan waan dhaabbataniif kaayyoo dhaabbataniif kaayeffatanii kaanaan wanti nama danquu danda'u akka hin jirre isaan irraa barachuun danda'ama jechaadha. Bara darbe keellaawwan fayyaa 4 eebbisiifnee isaan keessaa 3 hojii jalqabsiisnee jirra. Isaan keessaa tokko isa kana jechaadha. Wantoota hunda baay'ee ilaallee jirra. Kanarraa asitti adda isa taasisu mootummaa utuu hin eeggatiin ganaa akka federaalaattis haa ta'u akka naannootti keellaawwan fayyaa waliigalaa hundaaf meeshaaleen akka galu hojimaatarra jirra, adeemsarra jirra. Kana eeggachuurra waan of biraa qabnuun hawaasa keenya dafnee qaqqabuu qabna, tajaajila jalqabuu qabna jedhanii buufata fayyaa itti hidhamanii jiran buufata Walancitiirraas haa ta'u akka aanaatti humna qaban walitti sassaabanii meeshaalee yaalaa galchuudhaan hawaasa isaaniif dafanii tajaajila kennuu jalqabuun hojii guddaa aanaa kanarratti argine. Obbo Mokonnin Asaffaa itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa Boosati. Keellaan fayyaa waliigalaa kun buufata fayyaa Olancitii waliin walitti qindaa'ee hojii kan eegale ta'uu ibsanii yeroo har'aa meeshaalee yaalaa 90 guutamee fi kan jiru ta'us ibsanii jiru. Gama biraatiin akka aanaatti keellaa fayyaa bu'uuraa bajata birrii miiliyoona 18.6 ijaaramaa akka jirus ibsanii jiru. Meeshaaleen almost parsentii 90 kan ta'u guutanii jiru. Aga parsentii 10 nafaa isas immoo warra waajjira fayyaa godinaa faana dubbannee akka guutamu taasisaa kan jirruu fi erga keellaan kun asitti banamee keellaan fayyaa waliigalaa kun erga banamee naannoo namoota 1,600 ol kan ta'u tajaajila argatanii jiru jechuudha. Akka aanaa keenyaatti keellaa fayyaa bu'uuraa tokko jalqabnee jirra bara kanaa jechuudha. Baajata miliyoona 18.6 jalqabamee jira. Inni amma almost ijaarsi isaa parsentii 65 irra ga'ee jira jechuudha. Obbo Abiyyuu Taaddasee waajjira fayyaa godina Shawaa Bahaatti garee hooggansaaf deeggarsa dhaabbilee fayyaaf sagantaa eksteeshiniiti. Muuxannoo wal jijjiirraa kun akka aanaatti kurmaanaan kan qophaa'u yoo ta'u akka sadarkaa godinaatti ammoo waggaatti yeroo 2 kan gaggeeffamudha jedhan. Aanaa makana keessa buufataalee fayyaa 7tu jira. 7ffaan Olancitiidha. Kana buufataalee fayyaa 6 jiran sun immoo kwartarii aanutti yookiin immoo kurmaana aanutti hojii kan akka isaan fooyyessanii akka isaan hojiin tarkaanfataniif kottaa ilaalaa jechuudhaan sagantaa akkasitti qophaa'aa jechuudha. Aanaa irratti kurmaanaan ni geggeeffama. Sadarkaa godinaatti immoo waggaatti yeroo 2 ni geggeeffama jechuudha. Obbo Taaddalaa Mokonnin Daayireektara buufata fayyaa magaalaa Olancitiiti. Ulaagaalee buufataaleen fayyaa ittiin madaalamaniin qulqullina mooraarraa jalqabee kenniinsa tajaajilaa si'ataa fi dhaqqabamaa kennuudhaan 85% ol argachuudhaan buufataalee biroof fakkeenya ta'uu ibsanii jiru. Mooraa buufata fayyaa hawwataa gochisiisuudha. Sadarkaa parsantaa guutuurra qabna. Isarraa muuxannoo argachuun danda'ama. Dabalataan kutaa maternal and child health keenya iddoo hawwataadha. Haati tokko dhuftee salphaamatti tajaajila barbaachisu guutuu kan ta'e sarviisii firii ta'e argattee deemuu dandeessi. Isa kutaalee adda addaa kutaa daa'immanii, kutaa imerjensii kan jennu kutaalee hundumaa kutaa faarmaasii, kutaa laaboraatoorii staandaardii barbaachisurra jiru waanta ta'eef muuxannoo wantoota dabarsuu danda'aniif isarra dhaabbanneedha muuxannoo kana kan dabarsaa jiru. Kanneen buufataalee biroo irraa dhufanii muuxannoo qooddatanis buufanni fayyaa Olancitii altiraasaawundii dabalatee tajaajila qulqulluu fi fooyya'aa ta'e kennaa jiraachuu ibsanii jiru. Kutaan balaa tasaa isaanii meeshaa guutuu instrumentiin imerjensiidhaan hin barbaachisa jedhamu achi keessa jira jechaadha. Fakkeenyaaf kan akka oksijiinii jira. Altiraasaawundii mortaalitii inda morbiditii hir'isuu fi du'a haadholeetii fi du'a daa'immanii hir'isuudhaaf baay'ee Dr. Dastaa wajjin ammecha irratti ture kanaan dura baay'ee kominikeetii wal goonaa baay'ee nu gargaaraa jira. Amma damma dubartoonni kennin kanaan dura hospitaala deemanii rakkachaa jiranii amma referal rinkeejiidhaan buufata Olancitii irratti ergaa jirra. Keellaan fayyaan kun baajata mootummaa qofaan ijaaramoo osoo hin ta'in akka hirmaannaa uummataan illee
hojjetamuu danda'u aanaa keenya kanarra waan guddaa barachuun ni danda'ama. Jiraattonni naannoo keellaa fayyaa waliigalaa Dongoree Furdaa jiraatan akka himanitti kanaan dura lafa fageenyarraa deessuu fi dhukkubsattoota hedduu baatanii gara magaalaa Olancitii fi magaalaa Adaamaatti deemuun rakkoo guddaaf saaxilamaa turuu ibsanii yeroo irraa kana immoo mana isaanii jalatti tajaajila guutuu ta'e argachaa jiraachuutti gammaduu isaanii ibsanii jiru. Haadholeen ulfaa karaa dheeraa deemanii karaa magaalaa Olancitiitti daa turan jechuudha. Maaliif geejjibaan deddeebi'anii gaarii jennaa gaariidhaan deddeebi'anii kun manatti daas kan ture jira miidhama guddaatu ture rakkoon guddaa ture akka naannaa keenya kanaatti jechuudha. Haa ta'uuti amma uummanni keellaa fayyaa kun asitti argamuun isaa asitti deebi'ee deessuun karaa nagaatiin dhuftee mana ishiitii baatee daqiiqaa muraasa dhuftee naannuma kana xiyyoos ganda Dongoree xiyyoos dabalatee golboo dabalatee Dongoree callee dabalatee akkasuma Hurufa Kurkuffaa dabalatee buufatichi kun asitti argamuusaa hawaasni miira guddaatu itti dhagahame gammachuu guddaatu itti dhagahame. Adaamaa agartee hospitaala Adaamaatti achitti yaalamaa turre dhugaatti asii kaanee amma immoo asitti nu argamuun kun dassu jedhee sirriitti agartee sammuu keenya nu gammadee jira dhugaatti. Daa'ima tokko ogaa asii deemnanii akimii ogaa deemnanii masaafaraan makiinan meeqan nuun deema meeqan as nu fide dhugaatti. Achi hoo dhaqne immoo meeqa wannoon amma asitti akkamitti akkatti yaalamnu dassu jedhee jira sirriitti. Buufataalee raawwii gaarii galmeessaniifis waraqaan beekamtii kennamee jira.